sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Turtiin akkamii hordoftoota keenya onkoloolessa 15 bara 2020 sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa marii biyyaalessaa dhimma heera mootummaa filannoo fi kaan irratti xiyyeeffate gaggeessaniiru. Maricha irratti maaltu jedhamee fi akkamiin ilaaltan kan jedhu irratti Profeesar Mararaa Guddinaa waan dubbatamu kana galee fi fudhatee anaafis biyyaafis bu'aa qaba jedhee mootummaan itti deeme baay'isa ta'uu hin danda'a dhumni isaa. Mootummaan immoo itti deemuu baannaan Beenishaangul Gumuuzitti hawaasa keessaa namootni filaman leenjii loltummaa argachuun hidhatanii akka nageenya eegan taasifamaa jiraachuu oduu biraan gareen poolisii farra haleellaa saalaa Itoophiyaatti hundaa'u oduu gaggabaaboon balaan abiddaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa mudate to'atamuus isinitti himna. Saganticha waliin Anzalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin ministeerri dubartootaaf daa'immanii ibsa raawwii hojii waggaa nuusaa kaleessa kenneen garee poolisii farra haleellaa saalaa hundeessuu himeera. Haleellaa haaluma kanaan gareen poolisii addaa kun qaamota haqaa fi fayyaa waliin ta'uun haleellaan otoo hin qaqqabinii fi erga gahee booda miidhamtoota deeggaruu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuu irratti ni hojjeta jechuun sabquunnamtii ministirichaa kan ta'an obbo Adinoo Abarraa BBC'tti himaniiru. ጥቃትን ከመከላከል አንጻር እንዲሁ ግንዛቤ መስጠት haleellaa raawwatamu dhaabuufis ta'ee hubannoo kennuu irratti hojjechuun qofa rakkoo kana dhaabuun waan hin danda'amneef mala haaraa tolchuun akka barbaachisu murtaa'eeti ka humni addaa poolisii kun hundeeffame. Humni addaa poolisii kun haleellaa akkanaa qofa irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Haleellaa dura wanta jiranis ta'ee sana booda adeemsi jiru kan akka mana murtiif ragaalee jiran sassaabuun kan dhiyeessu ta'a. Adeemsi kun qaamolee adda addaa kan akka fayyaa, seeraa fi kanneen biroo irraa himannaa fi qorannoo cimaa isaan waan barbaaduuf humni addaa kun kanneen waliin kan hojjetu ta'a. Himannaa dhiyaatu hundaaf adeemsi ni jiraata. Akkamiin adeemsifamuu qaba ka jedhuuf amma qajeelfamni qophaa'aa jira. Haleellaa kana dubartootarras ta'e daa'immanirra kan geessise maatii yoo ta'e akkamiin bira ga'amuu danda'a kan jedhu irratti yookiin ammoo barsiisotaa fi ollaa irraa akkamiin odeeffannoon argamuu danda'a kan jedhu irratti ni hojjetama. Fakkeenyaaf daa'imman haleellaan wayii irra ga'ee kutaa barnootaa isaanii keessatti amalli isaanii ni geeddarama ta'a. Gaddi irratti mul'achuu yookiin ammoo ijoollee biroo waliin tapha dhiisuu hubachuun ni danda'ama. Kanaaf kanneen akka mana barnootaa irraa odeeffannoo argachuuf dursamee ni mijeeffama. Qajeelfamnis ni ba'a. Sana irratti hundaa'uunis hojichi ni hojjetama jechuudha. Humni addaa kun adeemsa barbaachisu keessa darbee raggaasifamee bara kana ni jalqaba jennee yaadna. Kana malees namoota yakka haleellaa saalaa geessisan galmeessuu fi tajaajila hawaasaa murtaa'oo irraa qooduun karoora kanarratti hammatame jedhu obbo Adinoon. Namni dubartootaa fi daa'imman irratti haleellaa saalqunnamtii raawwate tokko yakka isaaf seeraan adabamuu irra darbee jireenya isaa guutuu itti gaafatamummaa akka fudhatuuf akka gaabu gochuuf mala uumamedha. Namni kun yakka isaaf hidhaan adabamee erga ba'ee booda galmee yakkamaa haleellaa saalqunnamtii irratti ni galmeeffama. Kanaan ammoo jireenya hawaasaa adda addaa irraa akka dhorkamu ka taasisudha. Malli kun namni yakka akkanaa takka raawwateeru akka irra hin deebines ta'ee raawwachuuf kan yaade tokko gocha jireenya isaa guutuu itti gaabbu waan ta'uuf dursee akka yaadu ka godhu ta'a. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan hordoftoota keenya oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa poolisiin Oromiyaa obbo Lidatu Ayyaaloo akka hiiku ajaje. Abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbar Hussein beellame har'aa ajajaa kanaan duraa kennaman lamaan ilaaluuf ture jedhan. Balaan abiddaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti qaqqabee ture miidhaa tokkollee utuu hin geessisiin to'atamuu isaa baankichi beeksiseera. Ibiddi kun gamoo sadan baankichaa keessaa tokko keessatti kan ka'ee ture yoo ta'u ammatti ka'umsi balichaa qoratamaa jiraachuu hoogganaa baankichaa Dr. Innaa Gabdaseeruun FBCtu gabaase. Hoogganaa fi abbaan qabeenya barruufiiti gaazexeessaan Tamasgeen guyyaa kaleessaa to'annoo jala oolfamee kan ture yoo ta'u guyyaa har'aa hiikamuusaa obboleessi isaa Taarikuu Dassaaleny himeera. Ganama har'aa obboleessa isaa Komishinii Poolisii Finfinneetti hidhaarra ture gaafachuu dhaqus seenuu hin dandeessu jedhamee mana murtii dhiyeessuu ni danda'u yaada jedhu achumatti isa eegaa turus hiikamee arguusaa dubbate.
UN seera Naayijeeriyaan dhiirotni daa'imman ganna 14 gadi dirqiin gudeedan akka yaala baqaqsanii hodhuun akka kolaafaman akkasumas du'aan akka adabaman jechuun baastee balaaleffate. Komishinarri olaantuun mirga namummaa UN Michelle Bachelet adabbiiwwan kunneen yakka dirqiin gudeeduu hin hambisu haqas hin fidu jechuun mormaniiru. Aangaa'onni Liibiyaa namticha namoota seeraan alaa daddabarsuun poolisii idil addunyaan barbaadamaa ture Abid al-Rahman al-Milad jedhamu to'annoo jala oolchuu beeksan. Bara 2018 manni maree nageenya UN Abid al-Rahman dabalatee namoota 5 biroo kaaba Afrikaa keessatti namoota seeraan alaa daddabarsuun qoqqobbiirra kaa'ee ture. Kan itti aanuun Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwataa tureen lubbuun namaa darbaa tureera. Rakkoo kana furuufis godinichi bulchiinsa koomaand poostii jala galuu itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannichaa obbo Mallasee Bayyenee BBC'tti himaniiru. Amma hawaasa keessaa filuun leenjii loltummaa kennuun namoota hidhachiisuun nageenya isaanii akka eegan gochaa jiraachuus himan. መተከል ዞን አካባቢ በተደጋጋሚ የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ምን መደረግ አለበት? ጎዲና መተከልት ረኮር ደደቢን ከው ትፍንሳን ፍሩፍ ኢታና ሚኒስትር ሙሜ ቦደመቀ መኮንን ወጅኔን መሪ ታስብነረም ከናንስ ረኮን መጅሩ ሁምነ ነገኛ ኢድሌም ፍሩን ዋን ደንዳምነፍ ፉልባና ኩሉ ተኮ የገለ ጎዲና መተከል ኮማንድ ፖስቲ ጀለገሌረም ኮማንድ ፖስቲን ኩን ጂያ ሰዴፍ ከንትሩታ እርገሲ ወልተጂ መሪ ጎዲና አንጋ ገንዳት Aanolee torban godinichaa keessatti uummata wajjiniin gaggeeffamaa jira. Tokkummaan aleellaa dhufu hunda ofirraa qolachuun akka danda'amu mari'atameera. Kanaanis tasgabbiin uumamaa jira. Koomaandi poostiin labsame humna raayyaa ittisa biyyaan kan gaggeeffamu ta'ee poolisoonni naannichaas keessatti argamu. Namoota rakkoo uuman adamsanii to'achuunis kanaan itti fufeera. Hanga ammaattis yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru. Dabalataan rakkoo kana itti fufinsaan furuuf hawaasa keessaa namoota filatamaniif leenjiin loltummaa kennuun eegaleera. Saboota hunda keessaa akka lakkoofsa isaaniitti namoonni filatamuun leenjii milishaa akka fudhatan taasifamaa jira. Milishoota kanneen meeshaa waraanaa hidhachiisuun humnoota farra nageenyaa ta'an achuma uummata keessa ta'anii akka qolatan taasifamaa jira. Kanaan dura milishaa ta'anii kan tajaajilaa turaniif umuriin isaanii kan hin deemne dabalatee namoonni haaraanis filatamanii leenji'aa jiru. Leenjii kana humna raayyaa ittisa biyyaatti akkaataa akkamiin shiftaa ofirraa ittisuun akka danda'amu irratti leenjisa. የሚመክትበትና የሚታገልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ስልጠናዎች በሁሉም ዞኖች ባሉት በሁሉም Rakkoon godinichaa humna raayyaa ittisa biyyaaf poolisii federaalaan ol waan ta'eef moo maaliif kun barbaachise kan jedhuuf obbo Mallaseen ትጥቅ እንግዲህ በክልሉ ደረጃ በጣም የጦር መሳሪያ እጥረት አለ። ትጥቅ እንግዲህ ሁሉን እናስታጥቃለን ማለት አይቻልም። ናንቻ keessa hirrin meeshaa waraanaa jira. Garuu kan hidhachiisnu bakkeewwan rakkoo farra nageenyaaf addatti saaxilamoo ta'anidha. Kan leenji'an hunda hidhachiisuudhaaf garuu hanqina meeshaatu naannicha keessa jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa haala itti socho'u jiru. Haala koomaand poostii jalatti deeggarsa gochuu danda'u. Garuu humni koomaand poostii yeroodhaaf kan turu waan ta'eef nageenya itti fufinsa qabuun kan achuma turee furu garuu milishaa leenjisaa jirudha. ነገር ግን እነዚህ አሁን የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa dhimma biyyaalessaa irratti marii taasisaniiru. Mariin kun galma gamtaa Afrikaa keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u, mata duree 4 irratti akka xiyyeeffate Profeesar Bayyanaa Phexros hirmaataa marichaa kan ta'an BBC'tti himaniiru. Heera mootummaa fi filannoo ilaalchisee waraqaaleen qorannoo dhiyaachuu himan. Dhimmoota ka'anis akkasiin kaasan. ቀድሞ ገዢዎች ሲያካሂዱ ከነበሩበት ህገ መንግስታዊ ዘመን ከሚባለው heera mootummootni Itoophiyaa durii jalqabanii itti fayyadaman irratti barreeffamni dhiyaateera. Amma heera mootummaa jiru keessaa ammoo tokko tokkoon osoo hin taane walumaa galatti keewwata wal falmisiisoo tahan adda baasuun fooyyessuu akka barbaachisu ka'eera. Heerri mootummaa akka jiruun gatamee kan biraan bakka haa bu'u kan jedhu jiraatus baay'ee miti. Heerri mootummaa fooyya'aa deemuu qaba kan jedhutu caalaatti ka'e. Hirmaattota irraa irra caalaan isaanii filannoon haqa qabeessaa fi bilisa ta'e erga gaggeeffame adeemsa heeraa karaa eeggateen haa fooyya'uu gara yaada jedhutti madaala. Kunis erga filannoon gaggeeffamee karaa mana maree federeeshinii fi paarlaamaa akkasumas paartilee mormitootaa keessatti hirmaachuun fooyya'uu qabaa kan jedhu ka'eera. Karaa naannoliin salgan irratti walii galaniin heerri fooyya'u jiraachuu danda'a jechuun kanneen kaasanis jiru. Naannoon tokko fudhachuu yoo dide waan kufaa ta'uuf. Akkasumas karaa mana maree federeeshinii fi paarlaamaa qofas kanneen fooyya'an jiraachuu danda'u. ነገር ግን ተወካዮች ምክር ቤትና ፌዴሬሽን ምክር ቤት ብቻ በጋራ በመስማማበት የሚሻሻሉ መንገዶች አሉ።
Dabalataan Piroofeesar Bayyanaan maricha irratti dhimmi filannoo ajandaa akka ture simaniiru. Paartileen siyaasaa filannoon bara kana gaggeeffamu akka qabu kaasaniiru jedhu. በዚህ ጉዳይ ብሔራዊ መግባባት ሳይኖር አገሪቷ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ሳይኖር ምርጫና አካሄድ ማለት ያው biyyattii keessatti nageenyi osoo hin jiraatiin waliigalteen biyyaalessaa osoo hin uumamin filannoo gaggeessuun ulfaataadha jechuun gareen kaasee jira. Kaan ammoo mootummaan amma jiru beekamtii seeraa hin qabu waan ta'eef koronaas yaada keessa galchuun filannoo gaggeessuun dirqama jechuun kanneen kaasanis jiru. Mootummaan bara kana filannoo gaggeessuuf akka waadaa seenetti filannoon akka gaggeeffamu ibsameera. Irra caalaan paartilees filannoon gaggeeffamuu qaba ka jedhutu ka'e. Haalli Itoophiyaa keessaa hanga mijatutti eeguun hin barbaachisu. ያለው ሁኔታ እስከምደላደል እድሜ ልክ የምጠበቅ አይደለም። Gama biraan Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii kana gaggeessuun qofti gahaa miti jedhu mootummaan hojiittiin hiiku yoo ta'e ammas rakkoo ta'e itti fufaa jedhan. Wanti zabal akka mareetti malee akka waan tokko irra geenyee guduunfinee mootummaan kana godhaa warri mormituun kana godhu waan jedhu keessaan qabu si galee. Yaaduma dhiyeessuudha. Yaaduma gubbaatti ta'udha. Yaada baay'isas, yaada dadhabaas, yaada ta'us, yaada taanes kaasuu hin dandeessa. Kuni yeroo sadaffaadha. Mariin bal'aan deemuun wanta amma wanti guduunfamu gubbaa geenyee mootummaan kana godheera kana godhuuf immoo fedhii agarsiiseera kutannoo agarsiiseera mootummaan kana fudhatee mormituun kana fudhatanii hojii deemaa jiru hamma jennetti kana sana jechuun nama rakkisaa garuu dubbii baay'ee ka'e olaantummaan seeraa ka'eera paartiloonni siyaasaa maaliif hirmamu maal godhuun ka'eera dubbiin filannaa ka'eera garamitti deemuu filannaa dhugaa maal goonee yoo deemsifne yaadni jiru waan baay'ee ka'e. Garuu wanti guduunfame hin jiru. Mariidhuma wanti hin qabnedha jechuudha. Marii guduunfaan qabna. Isin akkaayyuu siyaasaa tokkottis akkasumas immoo akka paartii tokko nama gaggeessuutti bu'aa qabeessadha wantichi jettanii argitanii akkamiin ilaaltanii? Mootummaan kutannoodhaanootti deeme waan dubbatamu kana galee fi fudhatee anaafis biyyaafis bu'aa qaba jedhee mootummaan itti deeme baay'eessa ta'uu hin danda'a dhumni isaa. Mootummaan immoo itti deemuu baannaan warra maara guncaa alfaa wayyiitii jedhan kana yeroo balleessu malee bu'aan qabu. Amma mootummaan maal barbaadee maal fe'ee eessa ga'ee dhaabbachuu barbaadaa rakkoo kana akkamitti hiikaa rakkoo kana hiikuudhaaf qophii qabu moo hin qabu fedhii qaba moo hin qabu. Achidha si galee murteessaan. Tole filannoo irratti wanti ka'e bara kana akka gaggeeffamu moo yaadonni akkamii akka dhiyaatanidha? Tokkoffaa maaliif barbaada sabni filannaa? Isa jedhu sana deebisuu danda'utu irra jira. Maayinni bu'aansaa maaliif nama filata sabni? Sabni abbaa barbaade ittiin filachuu danda'u. Filannaa akkamitti immoo jedhame filannaan dhugaa akkamitti dhufa immoo jedhe akka biyyi keenya amma jirtutti yeroo baay'ee waliigaltee biyyaa barbaachisa jennu kana dhufuutu irra jira. Isaanii marfamuu isa gubbaatti hundaa'uutu irra jira filannaan. Kan ammoo itti gamaanni mootummaa fi paartileen warri kaanii warri mormituu waliigaltee qabu taphasa taphatamu gubbaatti filannaan dhugaa akka deemu gubbaatti waliigaltee qabu boordiin filannoodha jedhamee filannaa kana geggeessuudhaaf qophaa'ee qaama bilisa ta'edha. Kanarratti waliin hin dubbanne har'a marii kanarratti. Hin amanu amma boordii filannoo amma amantee erga dhabuu calqabee tureera. Hin jedhama mootummaan isaan bilisaa warra hojjetanidha siin jedha. Nuti immoo shakkii guddaa qabnaa jenna. Heera fooyyessuudhaaf amma isa filannaa amma ji'a 5 ji'a 9 baay'ate bara kana keessatti dhufaa deemu kana gubbaatti akka biyyi kun jirtutti seera jijjiiruu iddoo gurguddaa isa qabu seera jijjiiruudhaaf rakkoo qabaa jechuudha. Waliigaltee biyyaa barbaachisa. Dura waliigaltee sana iyyuu hin arganne. Waliigaltee gaafa arganne booddee immoo seerri kun akkamitti jijjiiraa kam dhiibnaa kam gubbaatti waliigallaa kam gubbaatti waliin gallu seeru sana kaasuudhaaf filannaa dura waan ta'u natti hin fakkaanne jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf isiniif qopheessine asumarratti xumurreeti kan jirru kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture qopheessituun sagantichaaf Raafolee Dhugaasaati. Boru walitti deebina halkan gaarii qabaadha. Okay.
Oromo Community Center. Jiddugaleessa Hawaasa Oromo Magala Washington DC. Oromoon hiriira bahee hiriiraan booda